Hawaasni Baha Oromiyaa Harargee Arjaan Arjoomaan beekamu kan majlisaa fi madarsaa naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti ijaaramu irratti qooda guddaa ba'achaa turan. Har'a ijaarsa madarsaa Sheek Ahmad Watar gubbaatti paartii dhaabbata Islaamummaa Oromiyaa akka majlisatti deeggarsa gaafatanii irraa dhabuun qalbii cabanis Sheek Jamaal Aliyyii dallananii anatu miliyoona tokko isiniif kanna majlisa 100 isaa akka dhiiftan isaan of qabanis isaa fi gaafa inni ja'u ummanni gammadanii gammachuu irraa miira addaatiin hayyuu isaanii aalima beekaa fi arjaa keenya hin ifanne Sheek Jamaal Aliyyii ol fuudhanii samirra daddarbanii ittiin dhaaddachaa turanii. Dhugumatti Sheek Jamaal Aliyyii arjaa arjoomni isaa hunda caalee rakkoo fi bal'ina keessatti ifadhe dadhabe osoo hin jenne hawaasa isaa wajjin qooddatudha. Nama kana hojiin isaa yoo isinitti tole dinqisiifattan sheerraa gochuudhaan natti agarsiisaadha.